jiramu. Pirezidaantiin Keeniyaa guyyaa kaleessaa du'annaa kana irraa boqotan obbo Raila Odingaan guyyaa irraantanaa awwaalcha isaa Keeniyaatti kan taasifamaadha. Wal irratti taatee ajaa'ibsiisoo ta'e qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Reeffi isaa gara biyyaatti wayita galutti mudannoo ajaa'ibsiisaa ta'e hawaasa isaatii waliin kan mudateetu jira. Pirezidaantiin Keeniyaa wayita dirree xiyyaaraa biyyattii Naayiroobiitti argamanitti gadi buufamanitti reeffa isaa ilaaluudhaaf hawaasni isaa hedduun wal qabuu irratti argaman. Kana irrattis hawaasa kana addaan tasgabbeessuuf qaamonni nageenyaatii fi isaan jidduutti rakkoo hedduun mudateeti ture. Hawaasni Keeniyaadhaa immoo nama kana akkaan kan jaalatanii fi hoogganaa paartii mormituudhaa kan ta'e obbo Raila Odingaan isa kana tasgabbeessuudhaaf hawaasaa fi waraana biyyattii jidduutti mudannoon hamaan kan mudateetu ture. Kanaanis Raila Odingaan umrii isaa waggaa 80tti guyyaa kaleessaa biyya Indiyaadhaatti osoo yaalamaa jiru lubbuun isaa kan darbedha. Wayita lubbuun isaa darbe kanatti rifaatuu guddaa biyyoota garaagaraa irratti uumamee mootummoonni biyyoota addunyaadhaa marti Raila Odingaa du'aan addunyaa kana irraa boqochuu isaatiif namoonni hedduun kan gadda itti dhagahame ibsatan. Itoophiyaanii fi akkasuma Taanzaaniyaa, Yugaandaan, Suudaan, Masiriin biyyoonni ollaa Itoophiyaa, biyyoonni ollaa Keeniyaa marti gadda itti dhagahame guutuun isaanii ibsachaati turan. Garuutuu immoo guyyaa irraantanaa ergaaniif gara biyyaatti gale. Pirezidaantiin kun reeffi isaa biyya dhufuu isaa ilaalchisee immoo Keeniyaan guutuma isiititti rooraafamte. Roora ajaa'ibsiisaa ta'e keessa kan waliin galan hawaasnii fi mootummaan isaanii yeroo hedduudhaaf immoo haala kamiin akkatti reeffa isaa ilaalan kan hawaasni isaa barbaadan. Hawaasni immoo reeffi isaa wayita dirree xiyyaaraatti argamutti gadi buusanii ilaaluudhaaf yaalii guddaa irra kan turanidha. Nama kana immoo ijaan isaa arguuf jecha hawaasnii fi mootummaa jidduutti mudannoon hin taane eegame. Kanaanis dhukaasa achi keessatti dhukaafamee namni 2 yooniif lubbuun isaa darbu, namoonni tokko immoo achi keessatti kan madaawan hanga ammaan tanaatti kan ifame hin jiru. Garuu immoo loltoonni biyyattiidhaa achi keessatti nama kana akka reeffa isaa hin laalle jechuun hawaasa reeffa isaa simachuudhaaf waan irrattis tarkaanfii guddaa taatee fudhataniitu turan. Tarkaanfii isaan irratti fudhatan kanaanis namoonni nagee buusuudhaaf eegaman Raila Odingaan ijaan akka arginu jechuun gadi ba'anii akkaan isa eegaatu turan. Dargaggoonnii fi akkasumas hayyoonni biyyaa martinuu gadi ba'uun karaa hunda wayita cufanii hiriirri akkaan jabaate irratti Raila Odingaa ilaaluudhaaf namoota hedduutu yaaddoo qaban irra waliin gayaadhaatis turan. Biyyoonni kunneen keessatti mudannoo ajaa'ibsiisaa taateetu isaan mudate. Garuutuu immoo guyyaa irraantanaa akkaanii fi isaan hin argineef jechuus waraanni wayita humna isaanii jabeessatanitti pirezidaantonni biyyoota maraa hundinuu nageenya akkaaniif biyya sanitti barbaachisu jechuuf akkasumas reeffisni akka nagaan awwaalamuufis namoonni hedduun tarkaanfii irratti fudhachuudhaan namoota 2 wayita lubbuun isaanii darbuus gabaatan. Raila Odingaan immoo garuutuu nama biyya isaatii fi kabajaa guddaa qabuu fi hawaasni isaa akkaan jaalataniidhaaf jechuudhaan dubbatanii turan. Raila Odingaan yeroo hedduudhaaf biyyoota isaa keessatti jaalala guddaa kan qabuu fi biyyoonni isaa keessattis kan jaalatamudha. Paartii mormituu keessattiinis yeroo hedduudhaaf kan mormaadha. Raila Odingaan guyyaa kaleessaa lubbuun isaa darbuu irratti gadda itti dhagahame mootummaan biyyattii. Kanaanis alaabaa isaanii biyya torbaaf gadi buusanii akkaaniif geessaniitu turan. Hawaasni Keeniyaa gammachuu guddaa Raila Odingaatiif qaban kan ibsan Raila Odingaan hawaasa birattis jaallatamummaa guddaa qabaachuu isaatiif mul'isan.